mootummaan Suudaan Iraan deeggaruuf Ameerikaa fi Israa'el irratti dhaadatu ibseeti jira. Abdul Fattah al-Burhaanii weerara xiyyaara Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan hammaachaa jiru ilaalchisee Iraan deeggaruuf qophii ta'us ibseeti jira. Abdallaan akka jedhetti nuti Iraan deeggaruuf yoo Ameerikaanonni loltoota isaanii lafa jalaan gara Iraanitti ergan nutis immoo birmadummaa obboloota keenyaaf Iraaniif loltoota erguuf qophiidha jechuun ibsan. Mootummaan Suudaan addunyaa hundaaf dhimmichi hammaataa jiraachuu akeekkachiisa cimaa dabarseeti jira. Ameerikaa fi Israa'el weerara Iraan lafa jalaa yoo cimsanii jalqaban Suudaan maddii Iraan dhaabbachuuf gara falmii kanatti seenuu akka dandeessu dubbataniiru. Waraanni kun sodaa haaraa uumaa jiraachuus waraanni naannoo giddugaleessaa qofa osoo hin taane gara Afrikaattis babal'achuu danda'as jedhaniiru. Suudaan yeroo dheeraaf immoo hariiroo cimaa biyyoota dhiyaa Iraanii fi humnoota naannoo waliin tiksaa akka turtes dubbataniiru. Trump humnoota Kurdootaan Iraan haleeluu qabu jechuun ibsan waldhabdee baha giddu galeessaa keessatti mudateen gara haaraa fi sodaachisaa ta'etti ce'aa jira jechuunis ibsaniiru. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp humnoonni Kurdootaan Iraan irratti duuluu fi tarkaanfii waraanaa akka fudhatan jajjabeessuu isaanii gabaafameera. Tiraamp humnoota Kurdootaan fayyadamuudhaan waraana kana daangaa Iraan ala qofa osoo hin taane gara keessatti biyyoota rakkoo siyaasaa fi sabaa uumuu kaayeffateera jechuun himaniiru. Muuxannoo waraanaa Kurdootaan naannicha keessatti qabanii fi bakka tarsiimoo daangaa Iraan irratti argamuudhaan isaan akka xiinxaltoota jedhanitti Iraan balaa guddaa geessaa galchuu danda'a jechuun himaniiru. Tarkaanfiin kun tooftaa waldhabdee sabaa keessoo Iraan keessatti uumameen fayyadamuudhaan meeshaa nageenyaa biyyattii laaffisuuf akka danda'ame himaniiru. Waamichi kun dhimma Kurdootaan Iraan, Iraaqii fi Turkii gidduu jiru daran walxaxaa taasisuufis immoo biyyoota ollaa keessatti dhangala'uu mala jechuunis himeeti jira. Yuukireen Ameerikaa gargaaruuf akkasumas immoo michoota isheef gargaarsa ittisa diroonii Iraan akka gootuuf beeksifte. Baha jiddu galeessaa keessatti balaan diroonii Iraan guddachaa dhufuu gidduutti Yuukireen muuxannoo waggoota dheeraa qabdu fayyadamuudhaan Ameerikaaf michoota isheef gargaarsa ogummaa akka gootu beeksifte. Pireezidaantii Yuukireen Vilaadiimiir Zeleleksii akka jedhanitti USA haleellaa diroonii baha giddu galeessaa keessatti raawwatamu qolachuuf akka gargaartu Yuukireen gaafachuus ibsaniiru. Zeleleksiin gaafii kana fudhachuun meeshaalee fi ogeeyyii farra diroonii ammayyaa Yuukireen gara naannichatti akka ergamanis ajajeera. Zeleleksiin fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti michoota keenyaan nu gargaaruuf immoo lubbuu uummata keenyaa baraaruuf yeroo hundaa qophiidhas jedhaniiru. Yuukireen amma walqixxummaa ittisa qilleensaa addunyaa jijjiiruu irratti teekinooloojii diroonii qaaliin baasii xiqqoodhaan kuffisuu danda'u hojjetee jiraachuus ibsaniiru. Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el irratti raawwatamee deebii kennuuf immoo diroonii kanneen dachaa Yuukireen irratti mul'atu wal fakkaataa biyyoota baha giddu galeessaa irratti dhukaasaa waan turteef deeggarsi Yuukireen nageenya naannoo keessatti gahee murteessaa akka qabus amanamaa ta'us himameeti jira. Ashamaa kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hangamaa waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha JMN subscribe like share gochuudhaan immoo yaada qabdan comment irra nuuf kaa'aa.